Uummanni Oromoo erga gadaan isaa irraa cabee waan qabu hunda dhabe. Of dhabuu, wal dhabuu irraa kaasee hanga diinagdee fi jiruu isaa dhabuutti wanti itti hafee hin jiru. Keezi gadaa Oromoo waan hunda keessa qaba. Oromoonis kophaa hin kufne Afrikaa wajji waan ta'eef achiin laafee jechuudha. Kanaanis uummanni Oromoo dhimma jiruu dhiisee dhimma du'aa akka yaadu taasifame. Dhimma waloo dhiisee dhimma dhuunfaa akka baree barsiisuu dirqisiifame. Eenyummaa ofii isaa dhiisee eenyummaa biroo, aadaa, afaanii fi sirna biroo akka dhaalu sirnii fi qajeelfamni isaa duraa balleeffame. Sirnaa fi qajeelfamni uummanni Oromoo qabu keessaa inni tokko amantii waaqeffannaati. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Akkam jirtan daawwattoota chaanaalii YouTube keenyaa. Sagantaa keenya har'aatiin sochiiwwan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa itti jiru irratti seensotaa fi gaggeessitoota caasaa jaarmaa hordoftoota amantii waaqeffannaa dubbifne irraa waan qindeeffanne isin biraan geenya. Ogummaa suur-sagaleetiin Galaana Aabbee gaaffii fi deebii gochuudhaan immoo Daadhii Damisee akkasuma seenessuudhaan Anfiraa Waldoddee isii wajjiniin turraa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa jaarmaya amantiiti. Akka ilaalcha yookaan dhugaa Oromootti amantii jechuun dhimma waliigalaa jiruuti. Kana jechuun dhimma aadaa, afaan, maqaa, eenyummaa, duudhaa, heera, seenaa, sirna, safuu, ayyaantummaa, beekumsa, qaroomina, bulchiinsa yookaan gadaa fi walumaa gala dhimma lafaa hanga lafee ofiitii jechuudha. Akkaataa uumama lafa kanaa hunda mukaatii citaa maqaatti baasa warra afaan kan nutti dhiise, aadaa nutti dhiise, safuu fi jiruu fi jireenya nutti dhiisan san akaakota keenya warra darban Booranaa fi Bireessoo Oromticha fa'a haga warra Afrikaa dhootti isaan san yaadannaa. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa jaarmayaa uummata Oromoo kan dhugaa uummata gurraacha Afrikaa bakka duraan irraa kufe sanitti deebisee gadi dhaabuudhaaf hojjetudha. Hayyoon dhaabbata kanaa maali dhugaa jenne? Hayyoon dhaabbata kanaa uummata Oromoo amantii isaa dhabee, dhugaa isaa dhabee, jireenya isaa biyya isaati irratti, qe'ee abbaa isaati irratti bakka tokkotti gurmeessuudhaan, ijaaruudhaan dhugaa isaanii barsiisuu, amantii waaqeffannaa isaanii, duudhaa isaanii san barsiisuu, waan sila uummanni Oromoo qabu san barsiisanii waan qabu san irratti deebi'ee abbaa ta'uu akka danda'u. Amantiin waaqeffannaa fi sirni gadaa uummata Oromoo erga cabee jaarraa hedduu lakkoofsisus sochiin sirnaa fi amantii waaqeffannaa deebisanii gadi dhaabuu baroota hedduuf yaalamaa ture. Haa ta'u malee akka dhaabbata amantiitti qaamota dhimmoota federaalawaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa irraa hagayya 27 bara 2005tti heeyyamaa fi beekamtii guutuu argachuun sochii amantii waaqeffannaa deebisanii gadi dhaabuu akka dhaabbata amantiitti jalqabe. Sochii kanaanis dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa galmoota hedduu horate. Babal'ina galmootaa irraa ka'uunis caasaalee isaa dhaabbataa hanga galmaatti giddugaleessota, wiirtuu fi koonyaa hundeessuun hojii galmoota babal'isuu itti fufeen yeroo ammaa kana biyya keessaa hanga biyya alaatti galmoota 420 ol ta'an horachuu danda'eera. Galmoota kanneen keessaa galmi Malkaa Qoffee galmoota koonyaa dugdaa jalatti argaman keessaa tokko yoo ta'u, galmi kun
galma yeroo duraatiif koonyaa kanatti hundaa'e ta'uu dubbatu miseensonni galmichaa. Daawwattoota miidiyaa chaanaalii YouTube dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa akkuma armaan dura sochii galmoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa taasisaa jiran sagantaa adda addaatiin isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Galmi magaalaa Maqii yookaan Malkaa Qoffee kuni hojii akkamii hojjetee galma amantii waaqeffannaa Malkaa Qoffee oddoo isaa keessatti argamna. Maqaan kiyya Wardiyaa Hulluuqatuu jedhama. Gaheen hojii kiyyaa akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kutaa gorsaa fi seeraati. Galmi Malkaa Qoffeedha. Akkaataan inni itti hundeeffame dura akkuma yaadatitti mana barnootaatti bakka garaagaraatti barattoonni wal argaa gumii garaagaraa waliin hojjechaa akkuma turanitti jaalalli aadaadha. Gaafa keessa seenu sanirraa ka'anii gara walitti dhufuudha. Akka amantiitti illee Tole. ijaaramuutitti dhufame. Haa ta'u yeroo san qulqulluun ture. Yeroo san akka waliigalaatitti amantii waaqeffannaatti illee wanti hundi adda bahee ta'uu baatullee haamilee saniin walitti dhufame namoonni manuma dhuunfaadhaatitti walitti dhufanii achirraa immoo gama bakka Malkaa Qoffee kan jedhamtu kun maqaa Malkaati hara Dambal irratti kan argamtudha. Achitti walitti qabamuudhaan bara 2000 waan sana achirratti eegalanii sagantaa waaqeffannaadhaa kana wanni biraa kan keessa hin galin siyaasan kan keessa hin galin bifa qulqulluu ta'een 2003 eegalee jechuudha. Hundeeffamuu galma kanaatiin wal qabate rakkoowwan hedduun isaan mudatu kan himan obbo Wardiyaa Hulluuqaa. Dhiibbaan garaagaraa turedha. Gama mootummaatiin waan hin beekamne waan hin baramne waan ta'eef jedhamee miseensota achi keessaa fuudhanii hidhuun turedha. Nama itti kireessuu dhorkuun sodaachisuun tureera. Egaa akka yeroo sanitti tokkoffaa bifa galmaa kanaan walitti ijaarame sagantaa kana geggeessuun waan hin jirree jedhaniitu nu mormaa tura. Amantii waaqeffannaadhaati illee irreessuma arfaa sadiifi irreessa birraa qofa jedhaniituma warra yaadan turan. Haa ta'uti egaa achi keessa dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Kan hin jaalanne jiraachuu danda'a. Namni amantii biroo da'oo godhate illee akka sagantaan kun deebi'ee ni ijaaramne warri fedhan illee ni jiru. Sagantaa waaqeffannaadhaa kana hojjannu keessaa gaafiin nutti ulfaataa ture akka dhabu yeroo sana. Asuma galma kana qofa jira. Akka godinaatti caasaan qabdanii akka naannootti akka biyyoolessaatti caasaan qabdanii eenyuun gaafannaa eenyutu beeka gaafii jedhu gaafii danqaa ture kan yeroo san deebisuun nutti ulfaatu ture. Kanaafis walitti dhufeenya galmoonni taasisaniin dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa hundaa'e. Kun immoo rakkoolee walxaxaa ta'an hedduu furuu bira darbee gaaffii caasaas deebiseeraa jedhu. Akkuma dura jechuuf yaale gaaffii caasaa kana deebise. Gaaffii galmoonni keenya bakka jiranitti qaamni barbaade dhaqee isin maal asii gootu jechaanii kan ture. Dhaabbanni kun gaaddisa ta'ee fi nu wajjin jiranii hin tuqina jechuu dandeenya. Oromoon maal qaba maal hin qabne kan jedhu wantoota garaagaraa wajjiniin waan nu miidhanillee keenya qabnutti fakkaatee nu wajjin ture jira. Waan nu fayyadu kana lagaa fakkaate kan nu jalaa hafee ture. Waan kana hiikee bakka tokkotti sirroomina nuu kenne akka sagantaa galma keenya boruuf barbaadnu biraan nu gahuu itti hangasan itti amannu tokkotti wanni nu jaare dhaabbata kana. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti hojiiwwan galmoonni dhaabbatichaa bifa waaltawaa ta'een hojjetan hedduudha. Galmi Malkaa Qoffees hojiiwwan kanneen kan hojjetu yoo ta'u. Hamdaa Jamoo Gadaan jedhama. Galma keessatti immoo hojii gaggeessaa galma Malkaa Qoffeetti haala bareedaa irra jira. Miseensota hedduu qabateera. Akkasumas galmoota hedduu cinaa isaatti horateera. Waajjirri keenyaa hedduu kana keessa jira. Galmichis kana dura akka wiirtuutti tajaajilaa ture. Ammas galmoonni kan mataa isaanii qabu jechuudha. Waajjira mataa isaanii hedduu kana qabu. Barsoota oomishuun gama diinagdeen ijaarsa gara maatiitiin fakkeef abbootii warraa kana dura hedduun hin turre galmi kun akkuma beekamu yoo jedhamu ijoollee umuriin isaanii fuudhaaf hin geenye kan gara galmaatti dhufanii adeemsa xubaa bulaa deemuun namoonni sun ga'anii ijaaramanii amma akka galmaatti nama xiqqaa fi abbootii warraa 20 jala gaantu galma kana keessatti argama. Miseensa galma kanaa qofa warra ta'an jechuudha. Dargaggeeyyiin shamarran hedduu namoonni ijaarmee horatan kunillee daa'imman gara kanatti fiduun daa'imman galma kana keessatti afaan baraa jirti jechuudha. Saniif kutaan barnoota galmaas haa ta'u warri galmaan deemanii akka gaariitti
wanti kun xiyyeeffannoo keessa galee hojjetamaa jira. Haala bareedaa jira jechuudha. Galmi kun hundeeffama isaarraa jalqabee miseensota gameeyyii hedduu oomishuu bira darbee miseensonni galma kana keessatti oomishaman kunniin sababa garagaraatiin iddoo garagaraatti yoo socho'an illee bakka deeman hundatti tajaajila amantichaa kennaa turaniiru. Miseensota kanneen keessaa maqaan koo Faayisaa Caalii jedhama. Akka dhaabbataatti kutaa odeeffannoo fi quunnamtii wiirtuu hundeeffama galmoota aanaa kana keessatti hundeeffamanii jabeessuudhaaf gadhaabuudhaaf galma adda dureen fi torbanii miseensota isaa namoota muuxannoo barnootaa qaban hunda hirmaachisee galmoota aanaa kana keessatti hundaa'an barnootaan gadhaabuudhaaf galma adda durummaan hojjetaa ture ta'uu ittiin ibsaa jechuudha. Anis maqaan koo Firaa Hojjetteeti. Akka caasaa dhaabbata hojjettoota amantii waaqeffannaatti immoo itti aanaa hojii gaggeessaa kutaa odeeffannoo fi quunnamtii koonyaa dugdaati. Bara 2002 irraa jalqabee kan qabu. Akka waliin jalaatitti barataadhaan ture. Manneen barnootaa baadiyyaatti jireenya irratti barachaa kan ture. Achirraa gaafa gara magaalaatti as dhufu miseensuma galma malkaa qophee ta'ee kan itti fufe 2007 hanga 2008 immoo achi galma haroomaa keessatti waayuu galmaa yookaan hojii gaggeessaa galmaa ta'uudhaan hanga gaafa eebbifamuu ba'utti tajaajilaa ture. Anis Lataa Dagaagaan jedhama. Akka caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti ammoo hojii gaggeessaa kutaa faayinaansii wiirtuu Shawabaati. Galma akka gosa formaati. Miseensummaan achiin ture hanga ammallee achuma 2005 irraa eegalee miseensa galma saniiti. Haa ta'u kun waajjira koonyaa waan ta'eef 2010 as hojii gaggeessaa koonyaa dugdaa ture tajaajilaa ture. Galmi cimaan galma muraasarraa kan hafe galma kana qoffeeti jechaadha. Galmi qoffee kun immoo wiirtuu ta'ee galmoota saniif bu'uura ta'ee cimina galmoota saniif irratti jabeenya hojjetama. Maaliif namoonni hubatoon asirraa waan tamsa'anii namni seessa asii bahetu baadiyyaa irratti galma hundeesse. Warra asitti baratee deemetu baadiyyaa irratti galma hundeessaa ture. Warri sun immoo deddeebi'ee asii muuxannoo fudhachuudhaan jajjabina galma saniif irratti illee akka gaariitti hojjetamaa ture. Galmi malkaa qoffee galma koonyaa dugdaa keessatti argamu keessaa tokko yoo ta'u galma duraatii fi buulessa ta'uu isaatiin galmoota hedduu koonyaa kana keessatti horachuu danda'e. Ayyaana wayyeessa ta'uu gaama. Hojii gaggeessaa koonyaa dugdaadhaan badii buuleen gaama. Sagala malkaa fayyadu gaggeessaa koonyaa dugdaa. Koonyaan caasaa sadarkaa aanatti hojii amantii waaqeffannaa babal'isuu hojjetu ta'ee kan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa hundeesse. Akkasumas immoo qulqullinaa fi guddina hojii amantii waaqeffannaatiif caasaa murteessaa ta'e sababni isaa itti dhiyeenyaan galma waan quba qabuuf bobbaa garaagaraa taasisuudhaan rakkoon galmoota keenya keessatti hawaasa wal qabatee haa ta'u miseensa fi firaa gidduutti yoo mudate dafee dhaqqabuudhaan waan furuu danda'u furee waan immoo caasaa itti aanu affeeruu qabu itti affeeraa akkasitti bakka kana ga'e walumaa galatti caasaan koonyaa jedhamu kun hojii saffisaan guddina amantii kanaa keessatti gahee olaanaa taphachaas ture akkasitti tajaajilaa ture jechuudha. Koonyaan dugdaa galmoota hedduu qabaachuu irraa kan ka'e akkaataa hojiif tolutti koonyaa dugdaa fi koonyaa dugdaa dambalitti adda kan ba'e yoo ta'u. Koonyaan dugdaa dambaliidhaa akkuma beekamu babal'ina galmoota irraan kan ka'e galmoota 11 qabatee bara kana hojiidhaan adda ba'e jechuudha. Koonyaan dugdaa dambali bara kana kan hundeeffame caasaa isaa sadarkaa koree koonyaatti hundeessee bara kana hojii seenaa jira. Haa ta'uutii immoo akka waliigalaatti mul'anni koonyaan dugdaa dambali qabu akkuma koonyaalee kaawwan yookaan immoo akkuma mul'ata dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa mul'ata jajjabduu qaba. Karamanni baga daa'essa dhageen galma isaa jajjabeessa daa'essi nasa babal'eessa daa'essi nasa babal'eessa daa'essi nasa babal'eessa. Hojii amantii waaqeffannaa hojjechuu jechuun hojii of hojjechuuti. Sababni isaas of ta'uu baree barsiisa. Of ta'uun immoo namuu of ta'ee wal ta'ee waan asirratti abbaata waan ta'eef kun namuu akka silaa of barbaadu gabaabaa ta'een dhaamna. Kanaaf dhaloonni kun
daandii argate sanirra imala jalqabe hubannoo fi wal dhageettii sagantaa of ta'uu kana keessatti bare jabeeffachuudhaan bakka kana gahe. Kanaaf akka walii galaatti itti ajabaannu dhaloonni keenya of ta'ee wal ta'e waan isaati irratti abbaa ta'a gaafa san rakkoon akka dhalootaatti akka biyyaatti akka sabaatti hojii hunduraa dhuma waan ta'eef inuma ajabaannu waan yoo akka keessa keenya guddaatti dhahama jechuudha. Sagantaa ofii keessa waan jiru namni sagantaa isaa keessa oolee achi keessa galma barbaades gahuu waan danda'uu fi walumaa galatti milkiin karuma warra ofiitiin waan ta'eef namni akkasitti hubatee gara sagantaa ofii cimina hojjete gaariidha waan jedhuun dhaama jechuudha. Waan ofiitti deebi'uudhaaf sochiin kun kan godhamu ta'ee nama keenya jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii yuutuubii keenya sagantaan guyyaa har'aatiif qindeeffannee kanumaan xumura. Yeroo biroo sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa. Maatota warra tajaajila deeggarsa nu godhan akkasumas ogeeyyii kaameeraa miseensota galma amantii waaqeffannaa malkaa qopheetiin horaa bulaa isaaniin jechaa sagantaa keenya laayik gochuu hordofuu YouTube channel dhaabbatichaa immoo subscribe gochuudhaan waan irraa barattan waan haamilee isinii ta'uu danda'u duudhaa keessan bakka deebisuudhaaf tumsa gochuu qabdanis. Dan kita buta mati, surah baru manis, minanu bapak.